nagajirta Sibu nagajira kanundadira Sibu nagajira kanundadira Ambadu mara bibi kawa kuwa kanundadira Sibu nagajira kanundadira Ajabahame ajabasi abi kanundadira Sibu nagajira kanundadira Ambadu mara bibi kawa kuwa kanundadira Sanyi masa waliin nu haa ga'u ganna baroota nagaan nu haa baasu baasee ifatti nu haa baasu irraa ifaatitti nu haa baasu akka nu jenne rabbi nu haa jedhu dheerer nu haa jaalatu halkaan nu haa jaalatu akka nu jenne waa hin haa jedhu gadaan quufaa gabbee. Ya iwa galava lagado tani Jirago ya iwa galava lagado tani Jiwa he gaya masuba lagado tani Jirago ya iwa galava lagado tani Kenyaro be adi horala se saya imbaraga nagano tani kenyaro be ani horala se nagano tani ya iwa galava sibajamina
Guddatanii darajaa haa ga'anii. Isaan boru bakka feetti kan argamu nu dadhabaa waan deemu dulloomaa deemna. Akkam jirtu mee? Ayyaanni har'aa akkamiin? Ayyaanni har'aa akkamiin? Namni baay'eedha miti har'a. Ambarreen gaddaatti irra hin caalu. Sirrumatti malee. Sirrumatti. Maammoos kinoo gabbisee waa inni qe'eetti waa hundaan kinoo inni deebinaa waa hunduu deebi'aa jira. Waa inni qe'eetti nu haayiti chullina. Eebbuma kana foonadha keessan. Ana xiyyaa shaarmee xiyyaa. Immoo ilma isaaniiti harmee. Isiin immoo amma guddisee har'aan nu geesse immoo nu guddisnee raawwanne immoo isaarratti immoo sirriitti nama dulloomee miti isaan dullumaa olitti immoo ilmaan nu guddadhaa jechaa jiruusi baay'eetti hin galateeffadhaadha xiyyaa idimee siidhaan haa kennuun jedhee yaadaan. Haa kennuuf waajjii guddisee isaan haa guddisu ammayyuu jiraadhu. Jaarsa luuxaa nuu ta'i. Fayyaa ta'a nagaan ture. Ani maqaan koo Dhugaa Daammasaa Gurmuu Taliila Buneeti. Bunee. Bunee Absaati. Gosaanoo. Gosaan waajjuudha. Waajjuudha. Waajjuun oborraa jala. Oborraadhaan oborraa keessa waajjuudha. Akka waliigalaatitti lamaan liiban keessa akka oborraatitti. Hangafa. Mee har'aas erer gubbaatti asii argatte iddoo erga sammuu baay'ee qaba. Sammuu sagal keessa kun immoo birbirsa jedhama bakka ammatti argamnu kuni. Mee birbirsa duraan dhufaa turte moo akkamitti dhufte? Sarara kaatee dhufte amma? Birbirsa ereeri. Birbirsatti osoo hin dhufin dursuma isaatu ereeri keessa koo hin jira akka waaqeffataatitti. Ereer kun
maayidha jedhee nan qoqqoradha yeroo tokko ereer har'a qofa oduu hin taane duraan dhufeen ture yaaduma akka dhuunfatetti dhufe saniin booda immoo bara dabre hiriyoonni koo dhufanii waan kana natti manas himnaan koottaa guyyaa kama oolennee ani kakaasee torbee har'aa dhufne bultoo jiran hin jedhanii hin dhufne guyyaa san hin mijannee fi har'atti nuu beellaman. Kanaaf waadaa gallee nus hin dhufnaa isinirraan oollu akka magaalaa Bishooftuurraa kunneen waadaa gallee fi waadaa kanas rabbi yaa ulfaatu har'aan nu ga'ee kaanee dhufne jechuudha. Gaaddisa cuqqaalaa jalaa dhufte egaa cuqqaalli dirree ulfoodha yookiin tulluu ulfoodha. Mee cuqqaalaa fi erer wanna wal fakkeessuu fi wanna sirni isaatti godhamaatoo jiru mee maalirraa hubatte? Mee cuqqaalaa hin beektaa? Iddoo dhaloota gaaddisa jalatti guddatteedha. Erer immoo dhuftee asitti immoo kana argiteerta. Garaagarummaa fi wal fakkeenya isaa. Ererii fi tulluu cuqqaalaa wanti isaa tokko godhuu fi wanti gargar isa godhuwaatu jira. Yeroo ererii irra taa'ee tulluu cuqqaalaa yaadadhu egaa taateen isaanii waluma fakkaata. Garuu garaagarummaan tulluu cuqqaalaatti irra jiruu fi tulluu ereerra jiru waan tokkotu gargar. Tulluun cuqqaalaa waan baay'ee jira. Fakkeenyaaf kan jarri xabala jiru sun achirratti haratu jira. Nuti harasanii fi yoon dogongoruu baadhallee warra harasaniiti nuti. Hammuu harasaniiti. Haroo tulluu cuqqaalarra jiru sana. Nuti warra korma itti kennuudha. Tulluu ereerratti immoo deebinu tulluun ereer muummeedhuma isaatitu ulfoodha. Akka saniititti lagaanii yookaan haraa ofirraa hin qabu. Already namoota tokko gaafannu tulluu ereeriitii fi tulluun cuqqaalaa obboleewwan dhaamsa walirraa qabanii jedhaniiti dabarsu. Waan ereerra taa'amee dubbatamu wanti immoo tulluu cuqqaalaatti irra taa'anii dubbatamu waan baay'eetu jira jedhanii nu dabarsanii akka tulluutitti ulfoon isaanii tokkodha. Garaagarummaan qabu. Meebii waanuma achirra jiru santu garaagarummaa isaan godhu. Mee warri kee warra tulluu cuqqaalaa hora tulluu cuqqaalarra jiru sanatti warra kormaa biluu kennuun naan jette. Warri kun warra eenyu jedhamee kan beekamudha? Mee malkaa sanaa fi siidaa nabii sana muuduu fi malkaa sanatti irreeffatu warra eenyu jedhama? Nuti amma akka tulluu cuqqaalatii fi akka horaa tulluu cuqqaalatirra yookaan akka siidaa saniititti nuti warra korma kennu keessaa nuti isaan tokko warra hangafaati. Warra mootii diidoo nuun jedhan. Warra mootii diidoo keessaa nuti warra hangafaati. Anaa fi nuti warra kormaati warra mootii diidooti. Warra mootii diidoo keessaa immoo nuti oborraadhaa liibanii oborraa keessaa warra waajjuuti. Baay'ee ulfaatu. Taaddasaa eenyu? Taaddasaa Bobbaa. Bobbaa eenyu? Bobbaa Wadalee. Wadaan eenyu? Wadalee Bunee. Bunee eenyu? Bunee Basarree. Gosaanoo? Gosti keessan? Galaan. Galaan eessatti? Galaan keessa eenyu ta'a? Galaan keessa Maaruu. 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 Ofiif hin beekne oduu hin taane isaan irraa barachaa jirra. Itti galuuf barbaannes nu seera keenyaa kaakilee baabileen itti qabatan kan ammoo itti kaanee guddisuu barbaanne. Haa ta'u Gosaanoo? Gosaanaa. Abbu. Warra ja'an galaan. Albee amma isin harka ga'e kana kolbaan gaa seera qabaatiri akka Oromootitti kolbaan korma ittiin quffisan hanbiluu ittiin buusan kun seera isiniin akkamittiin akka isinirraa isin bira ga'ee dura eenyu isiniin dura eenyu ture